kaba. Allahu akbar. Waggaa sadi dura yoo himoo waan babbattuu malee waan biraan arganii gara ijaaranii walitti sirbanii fedhan wal arrabsu adabas dhaabanii shari'aan hin jiru safuulli cabsanii fedhan zinaa labsu walitti qabanii nikahuma malee walit gurguranii najjinaa yaa rabbi hongoo guddoosanii. Kana qofaa miti an hundaan haasahu isinuu ni beeytan waan asitti ta'u warra san mancaaftan ustaazota keenya wallahi jazaan keessan jannata haa ta'u. Hayyoonni islaamaa sanurraa jijjiirtee asuma keessatti sunnaa nabiyyiitiin fuusiftee rumsiiftee akkaataa jireenyaa hunda nu barsiiftee qur'aanaaf hadiisaan qoma kenna jiiftee barumaan baratti barsiiftee bisiiftee galatoomaa jennaan harmee isin deetteen. Mana sirbaa diigee marqatni ijaaramee manni zinaa badee diiniin gadhaabamee tasa as hin geenne qabsoo ustaazota keenyaatiin argame alhamdulillahi shukrii haa jennumee. Ustaazonni duree waan kana jalli qabde hedduu arrafame hedduutu qeeqame maqaan jaraa mallee itti moggaafame sheek zinaa jedhame hedduutu waamame warra zinaa labsuun maqaa keessan faala kaleessa fadhallee ustaazota keenya isin nu hiffaaya sareen dhima duddileen cima qabsaaya qabsoo keessan cimsaa hadha isin jabaannaan boru rabbal aalaan jaannata isin kaaya. Iji sareen tuttuleen tarrifachiisu qabsoo ustaazota hamtuun gufachiisu namni tan rabbi mufachiisu baduu waan hin oolle kun hin shakkisiisu. Iji sareen tuttuleen tarrifachiisu qabsoo ustaazota hamtuun gufachiisu namni daangaa dabre rabbi mufachiisu baduu waan hin oolle kun hin shakkisiisu. Kanaafuu jabaadhaa ustaazota keenya fuulduran nun deemaa isin jala deemna qabsoon itti fufa hin teennu maal teenna tiiktookii dhaynee bilisatti baafna. Allahu akbar. Hamaa fi arrabsatanii dhiigaa kijibaa fi zinaa jirraa mancaafna mana baddi diinee diiniitti kadhaabna margazaaf madrasaa achitti illeen dhaabna. Ustaazonni keenya waa sitti dhaamadha ammas bakka kana itti xiyyeeffadha seeyfii keessan qaraa xiyyees qopheeffadha seeyfii keessan qaraa xiyyees qopheeffadha hamaa fi hamattuu hundumaa qoladha tiiktookis booji'a harkatti deeffadha. Achii dhaba godhaa waan babbattuu maraa jechaaf gocha namaa obsaan irra taraa akkuma dhiimootti achin lammii qaraa. Tumsa rabbii qabna fageessinee yaanna ammas ta'uu baannu gaaf tokkorra aanna yookaan sirreessina yookaan balleessina fedha kaaliqaatiin tiiktookii baanasin qur'aana rabbiitiin amma sileessina. Kun yaada kooti isinoo maal jettu ammas deebine majmu'atu shuuraa akkam naga jirtu. Ummata jaalalaa funyoon diin islaamaa walitti nu hiite jaalalti teessan tun onnee teenna miite hidda fageeffatte nu keessatti waarte firiin sin facaaftan biqilte daraarte alhamdulillahi yaa rabbi faaruunte. Waan jaalalatee na ititte yoo himu majmu'atu shuuraan hattootaaf gantootaaf kijibtootan qabu hayyuun gadhaabamee hayyuun hogganama sagantaan isaatis hayyuun geggeeffama bakkuma hundattuu kanaaf leellifama. Waan jaalalatee na ititte yoo himu majmu'atu shuuraan hattootaaf gantootaaf kijibtootan qabu hayyuun gadhaabamee hayyuun hogganama sagantaan isaatis hayyuun geggeeffama bakkuma hundattuu kanaaf leellifama. Ummata nagaa kabajaansaa addaa majmu'atu shuuraa onnee teenna keessaa bakka guddaa qabda haalli adeemsa kee hayyootarraa madda. Waan jararraa dhufeen hunduu hogganamna wal jalaa dhageenna waliif ajajamna hanga humna keenya adliidhaan hojjanna. Yoo waa dogongorre irra waliif darra yoo waliin mufanne ooyifii wal gaafanna gaddaaf gammachuullee wal bira dhaabanna.
jaalaluma dhugaa rabbiif wal jaalanna. Jettee walii galte hayyuun seera tumtee haala kanaan kunoo majmuu'aa utubde. Kanaafuu jaalanne nullee haala jaraa kanaaf jaalalli isaa gannu seene garaa anis gahee kiyya qoodarraan fudhadha ciminna isaanii lallabeen dubbadha. Anis nan jaaladha wanta hunda caala majmu'atu shuuraa faarsuun naaf halaala. Waan majmu'aa teennaa hangana yoo jenne gama eebba har'aa yaada asdeeffannee koonqidhaa jennaani warra eebbaaf gaheen baga guyyaan har'aa eebba keessan ta'e ammallee jabaadhaa fuulduratti kaadhaa barumaan baratti hangaa eebbaa nyaadhaa eebbi keessan har'aa jalqaba haa ta'u. مركز الدبال عالم نفافه غلطوما. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله تبارك الرحمن. دكتورة درسا ما شاء الله ربي سنرها جلته غلطوما شريفة ماشي غلطوما أستاذة في براتوني waamicha keenya awwaattanii fageenya irraa linkii yaabbattanii nu wajjin gammachuu keenya qooddattanii nu wajjin gammachuu keenya qooddattanii guyyaa har'aa eebba markaza nuural yaqiinii alhamdulillahi ittiin nu gahe rabbiini alhamdulillahi ittiin nu gahe rabbiini congratulation jenne afaan ingiliffaatiin ustaaza koo qaalii baga gammaddee kunoo bu'aa firii keetii irra agartee bu'aa firii keetii kunoo irra agartee ustaaza koo hedduu nu wajjin laffaatee ofiifis barataa nullee barsiiftee halkanii fi guyyaa nu wajjin laffaatee halkanii fi guyyaa nu wajjin laffaatee ciisicha dhabdee halkanii fi guyyaa hirriba dhabdee shabakkaan sirraa yoo dhumatee daataa fayyadamtee galanni kee guddaa ustaaza koo nu barsiifte waa hundaa asumatti barannee huruufaa fi quraanallee ifaa jiruu kunoo asumatti agarre barnoota idilee hedduudha barannee bu'aa isaa homaan arganne bu'aa isaa homaan arganne bu'aa isaa homaan arganne daftaraa fi qalamaan maatii keenya wareerree alhamdulillahi quraana rabbii ka hin qabne kifiyyaa Qur'aana rabbii ka hin qabne kifiyyaa baraanuuf galaa yoo nuti itti garagalfanne niyyaa baraanuuf galaa yoo nuti itti garagalfanne niyyaa. Bakka bu'aa ustaazaa hedduu dhaqabna barattoota maqaa isaanii dha'uuf yeroo dhanatti fudhata. Leenca tokkotu jira leenci fakkii namaa maqaan isaallee Muhammad jedhama. Congratulation naa jedhaan asuma yaa jamaa congratulation naa jedhaan asuma yaa jamaa. Achi dabramee gara Amiiraa aadde firii jedhamti itti aantu Muhammadii urjiiwwan koo jechaa mee eessa jirtanii markaza jalatti deebisaa biyyaa keessanii addunyaa imataarraa erga of barree tokkollee ka fudhatee deeme asirraa waa hin agarre tokkollee ka fudhatee deeme asirraa waa hin agarre akkuma jaraa dhiifnee deemna nullee akkuma jaraa dhiifnee deemna nullee yaa ustaaza koo naaf jiraadhu yaa ustaazota koo nuuf jiraadha bakkuma jirtanii dhibbaatii guddaa qabdanii hundumti keessanii rabbi isinii haa kafalu jazaa keessanii rabbumti isinii haa kafalu jazaa keessanii kan dhiyoo kan biyya alaa kan biyya keessaa kan kaabaa fi kibbaa wallahi nuuf jiraadha waggaa 100 ustaazotaa fi barattoonni sababbii diinii kanaa walitti qabamne kan wal beeknuu fi waliin beeknillee hedduudha wal barre gaddaa fi gammachuu walirraa qooddanne walalootiyyallee asumarratti xumuraa dhiifama naa godha waan dogongora kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.